عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota fi hordoftoottan chaanaalii Aasuutuuf jala jirtan akkam jirtan bakka jirtan nageenyi rabbii guddaa isin biraa jiraatu isiniin jedha. Har'a waan xiqqishoo ijaafis namatti hin tolle jechuun ni danda'ama. Suuraa kan argee jechuudha. Mucayyoo tana yoggaa laallu umriin isii umrii 28 akka 29 nama caalu miti. Namichi isii wajjin gaa'ila dhaabate kun garuu nama abbaa isii ta'uu malu umrii 70 inuma ta'a garuu akka tilmaamatitti jechuudha. Wanti an jechuu barbaade asirratti barumsa namoota tokko tokkoof akka ta'u jechuudha. Namoota tokko tokko yoggaa isiniin jedhu namni tokko tokko namichi jaarsa ta'e waan fedheeyyuu hoo ta'e qabeenya yoo qabaate qabeenya isaa sallaala malee umrii isaatis ta'e amala isaa bareedus isaatis hin laalu. Garuu ammoo kun hundinuu hin dhuma ka walitti hafummoo ituu namummaa jaraa qofa jechuudha. Kanaafuu qabeenya laaluun osoo hafee irra filatamaadha isiniin jechuu barbaada. Hordoftoottaa fi dhaggeeffattoottan kiyya hundumti keessanuu waan isin jaaladhuuf dhaamsa kana xiqqishoo isinii dhaamuu dhufe jechuudha. Akkasuma warroonni viidiyoo hanga lakkisuu ilaaltanii na jajjabeessaa jirtan hedduu galatoomaa, hedduu isin jaalladha isiniin jedha. Obboleeyyan tiyyaa jarri kun yeroo gaa'ela walitti dhaabbatu dhugaa jireenya isaanii akkaataa hojii itti oofatan hedduu nama dhiba. Akkam akka jettee isinis wajjin gaa'ela dhaabattee isimaaf rabbitu beeka jechuudha. Kanaaf rabbii waan akkanaa kanarraa isin haatisu isiniin jedha. Warroonni gaa'ela dhaabatin warri gaa'ela dhaabattanis rabbiin bultii san keessa isin haa tursiisu. Ka gaa'ela of duratti dhaabbachuu yaaddanis nama gaarii, nama isin madaalu, nama umrii keessaniin ol madaalu jechuudha. Maaliif jechuun umrii yeroo ol madaalan qabeenya ni argatanis waan ta'eef jechuudha. Qabeenya qaba ibaluun kun duniyaan isaa hedduudha jedhaniitiin nama umriin isaanii waliin madaalletti waliin makamuun kun gaarii miti. Maaliifuu inni ammayyuu dulloomee nama guddaa ta'eetiin jira. Abbaa beeksisabaa ta'uu mala. Gaafa qabeenya san keessa gaan rakkoon garaagaraa isii mudatu mala jechuudha. Hedduu rakkisaa waan ta'eef rabbiin waan akkanaatirraa nama haa eegu. Isii wajjin bultii ijaarrattes rabbiin jireenya isii keessatti haa jiraachisu jechuu fedha. Akkan isin jedha. Hordoftoottaa fi kabajamtoottan kiyyaa viidiyoo kiyya laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Nagaan naa bula.